السلام عليكم. وعليكم سلام سوء أتورى جارسة بربادو مليون النيتو وخاقب دمالي تيقول تان مرة قبوية ني مرة قبو داب وريا ورمون وكان سيناني ترى كوسي تيمن سيناني تجار سبر بادو كفن بربادا نما جار سبر بادو إيرتي دي بس دي في سقل تمي توكو تاسر جرتو فولو ويشي هاغوتون تجار سبر بادو أنت تجار سني هندن دو دبير ديرت هندن دو جيفتي السلام عليكم وعليكم السلام مكان طيب هذا جرتا ما شاء الله أكمل جندي نجاك بني الحمد لله نجاك أبدا بلو ربيتي الحمد والله لله. جيفتي أيجا إيه وای تبرر نجلا كنا ما قد أقول تكنا ما قد هذا دبتان جروان جيكون كجنا ما قد موتي أنا قدام مال جيكون نمني قد أنك هبلا ما جرى تكو خك جولي قول توفي تكو جولي جرى إيه كان جي لك كم ربي ذن تنومت أنا رينوت وإني ما تيارو أما تمك أما تمو أما تقلشان أمي جولي تكو زمان جولي بس بيقات هاي أما تمك نامي لا تخاف على التاع ورنتي يا قدورة ما مرة كوكا بري جاي ربيتي شدامة ما شاء الله ما شاء الله تعزي كمين جادو هاي حاجة جرى تخجبين راسي بو خلا شدي خلا لم هاي ما شاء الله جت هي كمين جاري وانا تنجراتين سرقاي جدا ترى أبي عمري خدا جرات كود لانتم صدما ميرة تما صدام الرنس يعني ما شاء الله صدما أنت ربي سرها قلت أكاس قوتي أكم أكمل تيب سنافر أفهم بالك أفهم بالغان قاكم قاكم جو هيرمتي نيرم نلا يالا اللي وني قبدا انك بغنا بربادة يا ربي سيارة زق عمرين سقطت كاي मैं वीडियो बना فيديو ما हाँ فيديو بنون دندو زمانه يا ابو أنا مرة قبوي نيرومين أتيوفيتي نيرومين أكنوات تاي سيتاتي جرتاتي تاي فيديو ما رجعوا جيكون نمني فيديو بنا نتنرجع نامس और मोकफ संगीत जितना माल तो करना वो गोरे कोई खाना जाए नाल तुजारू फरन हिंदा लगता है वल्लाह जन्नत फरन इबादत हम गोरे वो इधर संगीत संगीत इधर दस ना मंजे तोरा मंतो तुजारू मानी फरन हिंदा लगता है जन्नत अकल लुबु फरन खोपे से ना नियो फरन बके इबादत ही ना करते अम्मा सिम्मो माल फरन सा jaarsa fadhan inni zigaalan nama kan hedduu qawwee daran zigaaltu ajjeesee fixe zigaaltu nama fixe namni bilisa ta'uu qaba ifaa bilisa ana baluun jaama ana akkana ifitti amanamummaa qabaatu qaba namni kan rinciicuu tana zigaalu nama kan bara biyya tana bulchoo jetteen osoo inni jiruu maalin godhajee zigaalee ta'a bara no የጀባቱ ቀበለም አዋሽ ይገፋ ዝጋልቱ ፍጤ እንዴ ሳኒ ዝጋልቱ አኻይ ፍጤ ነማኸኝ ዝጋል ሰረራቡ ለፈራ ዝጋልን ማል ዝጋል ነማኸኝኹን ዝጋል ማል ምን
Michoo maalitti reeffi tana maaliif hunni jettee amma ergita? Samira. Zamaano. Assalaamu alaikum bichoo. Bichooti. Alayhi salaam zamaano. Fayyaadha. Nagee akkam zamaaniyyee. Zamaaniyyeen hanijjiinan. Wallahi zamaano isa dhugaa ani kanuma naa taate madiri. Akkameeti. Akkamitti maaliif akkanuma siitaa lafaa keetum? Wallahi ani kunoo akkattiin dhiiroo irra jira jedhee yeroo mara silaalaa oola. Laayifii gideeti seentu. Jaalti na seenteerti wallahi akkam yaane. Akkanuma si beeka wallahi si jala tura gizee kun. Jaalalatee wallahi. Ta'u bolummaa. Shari'aan afur fakkattee waan rakkoo qabu. Kawalintuu inni itti akkanuma kolfadhan. Alhamdulillah zamaano. Bari ishii miti hammaasa jiru. Lukku biyya rabaati. Wallahi. Laa wallahi zamaano isa dhugaa siin fadhaan majjii bakka taxaballee haa ta'u siin fadhanaan jedhe. Fadhame. Na fete jechuutem yoo rabbi jee inshallah. Wallahi si fadha zamaano arba shine sadi yala turabar zamaniyye wallahi. Yeenaan ijjiin zamaniyye naan ijjiin micooti maal taatisa? Zamaano maqaa. Wallahi maa takkato zamaanu jedhe remaa fi mushkila zamaano wallahi si fadhaan. Nama keenyaatu Ati nama islaamaa mee? Ati bichoo asirraa tana? Zamaano ni fadha. Wallahi zamaano ije wallahi siin fadha numanjii. Haya na fete. Numanjii. Amata meeqati? Tanuma xabaallee ta'u. Ani ubrinti amma waggaa 15 seenee jira. Kudha meeqa? Amata 15. Astaghfirullah. Anumarraa gabbu'i. Ama 15 na fete 18 na geessu deemti. Ta'u sobaalan baasin qoree baafte. Ama 15 itti maaltu na fadhi siin jee. Saa'itti nama fadhi amanni 15. Amanni 15. Saa itti barattu dhalaan dubartiin takka itti barattu. Dubartiin takka baratte jechuun addunyaan guutuun baratte jechuudha. Amanni 15 amata dubartiin kaayyoo ishirratti itti xiyyeeffattu, itti jabaattee barattu. Maaltu daa'imman harkatti akkana godhe? Hay namarratti utaaluuf ama 15tti. Reena egaa bara ama 15tti ani. Hay maali? Osa baalan baasin qoree baasu. Ida ajaiba. Shakar balabal. Diliin hin naqinaan. Dubartiin takka baratte jechuun addunyaan baratte jechuudha. Dubartiin saa itti sammuu ishii barumsa ishirratti xiyyeeffattu. Malee saa dhiiraa gittee afaan bantuu miti. Amanna 15 16 17 18 illeen hagas hundaa'uun hayyama dubartiidhaaf. Dubartiin bilchaachuu qabdi. Rabbi uzdattanii ittiin ergina. Dhala ayuu afaan baalagee gurgu hayati astaghfirullah anumarraa gabbu'ime afaan baalagee gurgu jiranii way qawqaw jaa haya dhalaan bira hirkadha qashtiin haya welcome jannati Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jenni. Jirta zamaanoo keenya lubbu. Lubbu. Linjire. Wallahi lubbu. Waa'ee barga hedduu si jaaladhatin beektu malee wallahi. Jaalala Nama kam. nagaate atiin kun beektee nama hedduu qoosaa. Nama nagaa. Nafadu akkam. Akkanumatti si jaaladha bas. Jaalala maali? Amala bareedaa tokko qabdaa beekte. Yaa Rabbi khayrii kana akkanaata na jaartiiti jedha geessise. Haya.
والله مالا غاري توكو قبدا دا سنجتا بقى كنمتين سجالتشو ايقليو اتي نقبان قبدو هرو مالي جالala kam جارة لكنا وكن متريت نما جالتين بيتو زمانو غيني كوكا jaalala kam banti miyyantun jaartin qabaaran شريانا فورا يمتين ميري مرة كوكب numa beeytan bakka tana adi yoom qaraatin ادي مسلمة ميتي muslima خلاص شريان ميكا يمتي افورينا يمني yoonni sila jiraachisuun dandeenyu sillaman nuti nutuuf jiraachisuu ni dandeenya rakkoon qabu amma sheetummaa keenya ta'u hay as geessanii akkas naabiti gaa diriyaas fi jalaa gubbaa googaras firraa isin dhufuudha isin heerumne tatteenya laazima wanti jaaladhe fajjeesuun qabaare nutoo hin dandeenyaawi si fuuna idaaja astagfirullah dhagay tarbi ayyee amata meeqati ani amata 12 astagfirullah mee anumarraa gabuy sun ta'ama 12tti kana godhe ta'ama 16tti ijaarsa rifeensi arraaya asii molluun tokko asitti dhaabbatte hiraar karaa makiinaa jidduu dhaabbata nama makiinaa duraasii seejuu bara qaama 12tti kana godhate tun nutu if jiraachifna si fuune haya nu fuutee nu jiraachif fuudhame ati aboo deemas jala dantaateeti qomaate isin naa himaa himti salaataaf jinni deemase si naqata wayya oromoo ridu badawa rabbi badawa naman godhin nama akka keessanii kana fa'aa hojii jannata seenuu ala taa'u barandarra dhaabbachuu hojii barandaa gubbaa muurriin tootuuti nan dhagaa ilmoo islaamaati nan salaata ani nati iyyaalli gartu kun muurriin tootuuti as jalatti eenyu garsiifatta gurreenyummaa yaa rabbi gurreenyaan jannata seenin nan baay'oo gurreenyaan jannata seente wallaahi nan baa burgu islaamom ime marren taatu komanti yala dhufani adeeroo kiyya namni islaama akkaataa itti jiraatu ni beeka jiruun islaamaa kitaaba keessa yeet rabbiin akkaataa namni islaamaa itti jiraatu qabu lafa kaa'ee jira miidiyaa kana jala dhufanii salaan salaataa ga'u jirti marriyyam taatu hiin mannaqe wanni rabbiin azaana kaayef maalre maa azaana namni qawallaa kiyyaa azaana kun maa azaana koottaa kara masgiidaa jechuudha azaan dura wanni azaanni taate bara hoola bido homanti jala dhufe gurranya yaa rabbi gurranyaan jannatan seenin nan ba'an gurranya what is people Zamano. maal yoo ati oo eerumuuti Bismillah. Dhugatti shari'aan bakka afuriitiin akkami nama keenya galte wallahi qobni garaa dhukkubse. ati amma heerumtee jirta moo amma jaarsa barbaaddamu maal rakkoo tantee qofa Rakkoo maali aboo namni gizeen galaa fi seena cinqiraani salaamin siin jaaree jee dhufe ammaali neeruma hin heerumaani. haa salaam nan jee inshallah hin heerumte kanumatti teessa Inshallah akkanumatti hin ta'a. Akkamitti salaam alaikum. waalaikum salaam hanguu nagaa qabdaa Ma jirtaa zammanoo keenya. fayyaadha jiruun akkamitti deemaa jirti Bareeddudha wallahi alhamdulillah. fayyaadhaami Rabbiif galanni haga wallahi. alhamdulillah As keenya kano maaliif jirta? alhamdulillah jiga Alhamdulillah rabbil alamin jeebar. wallahi maasha allah Alhamdulillah rabbil alamin. akka biraa wanni ndi balloo khaliqaati Balloo khaliqaati wallahi. hangaatu teenya tana wallahi hedduun fadhaan hanguu I love you okay hangaatu teenya hedduu miskiina nama naalan jaaladhu keessaayi respect naa jabeessa bakka gartanitti wanta akka isin qofalchiftu abbaa biyya
Angatu jala fiigaa dhufee qoropheessa irratti utaaluuf. Inni hirmuu jettee isheen gobas. Dhalaa akkasitiin qoftiin ergadda.